Salaam ውዶች akkam jirtu nagaa keessan nageenyi isiniif haa ta'u. Kaameeraa achi garagalcheen waraabaa jira. Egaa boqqolloo dhiyoo kana yeroon buna danfisu argitanii miti. Amma qumatii sadarkaa dheerina kootirra jira jechuudha dhugaa dubbachuu fi irraa gadeen gadi waraabaa jira waan ta'eef malee. Lafichi baay'ee kosii tasmaama bara meeqaffaa boqqolloo irra facaafne bara faffa'anuyyuu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf shonkoorra akka dhokate argaa jirtu. Dhiyoo kana naan buna danfisu argitaniittu yeroo madaabaraa jala bubbuufnu madaabaraa adiillee itti miti. Firee akka buusuuf madaabaraa gurraacha malee jechuudha. Nagaa keessanii nagaan waaqayyo iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Waan gannaa kana waan magariisa ijaan akka laaltaniifan torbanii waan gibbii keessas isiniif waraabaa jijjiirama torbaniis maaltu jira isa jedhudha. Egaa baay'een babbadaa onlaayinii irraayyuu adoonnoo dhugaa dubbachuu fi adaraa keessan viidiyoon gadi dhiisu naalaala maaliif hojjettanii waayifaayiin ji'a tokkittii qofatu na'afe waggaa tokko waggaa kana kaniin goote birrii 10,000 fi 84 ture amma garuu birrii 16,000 ta'e hojjechuu qaatan dhiisee yaa'u mijachuu didaa daa'ima dhugaa waaqa baay'ee tokko daa'imni na xiqqoo moon guguddatti na rakkisaa jiru akkaataa itti waraabuun dhabaa gannaan beektu. Kanaafi waanuma waraabee gadi dhiise adaraa keessan barri hin dhufa gaarii isaas nan waraaba waan ta'eef nan hojjedha waan ta'eef adaraa keessan viidiyoo naa ilaalaa isiniin jechuu asumaan ergaa koo dabarsa utuun waan kana wanyii jedhu ji'a tokkittiin qaba ji'a tokkittii kana hojjedhee naa guutee naa hergee guuttachuun qaba jechuudha sanni naa hergee yuutuubiin naa hergee adaraan isiniin jedha viidiyoo kana warri ilaaltan hundi keessan sheer laayik gochuun dagatina. Maatii haaraa warri taatan immoo ilaaltaniin baay'inaan sabiskiraayib godha yaada qabdan yoo jiraate na gaafadhaa isiniin jedha. Akkuma argitan boqqolloon gaawwan fakkaatu argitan iddoo kanatti raafuu maramaan dhaaba jedheen bubuqqisaa jira. Ofitti garagalchee immoo kaameeraa surree kool butadhe gaawonii keewwadhe kaameeraa yeroo achi garagalchitaniif as garagalchitan jijjiirama qaba. Innaa buqqisaan jira jechuudha nan facaasee waan ta'eef sanyii facaasee isinitti agarsiisaa ture. Indaanqonni baay'ee na rakkiste biyyeessus iddoo indaanqonni jirtutti baay'ee maraannaadha jechuudha. Nan bubuqqisee dhaabuu barbaadeetan duumessis dhufe roobnis amma gaasanee dhumaadha waan ta'eef akkasiin bubuqqisaa jira jechuudha. Ofis maafan hin agarsiifne jedheen. Akka kanattiin raafuu kan salaaxati kun kan inni buqqisee dhaabaa jiru achi siqsee immoo gara siin lafa qoteen jira nan dhaabaa jechuudha. Kanaaf yaada qabdan naa barreessaa gibbii keessa wanti hin facaafne wanti hin jiru garuu indaanqoodhaaf qaaraa bifa meeqan facaasee seetaa dhugaa waaqa barbareen facaasee baasuuyyaan facaasee xiqqoo facaasee mixmixa yeroo isaan baala 3 baasan gaafum tokko qilleensaa fudhatan jedhee mana keessaa yeroon gadi baas xirriq asiiloon eegessa sana xarragu innan isin eegachiin xirriq biyyeessus maraanna. Indaanqoota anqulaaliif manatti bitattanis immoo qallaba hojjetan torbee 3 nyaanni birrii 800 kan hin bitee fi boqqolloo horsiisee jechuudha indaanqonni 14. Innaa baay'ee nama nyu jedhu indaanqoo horsiisuun yoo itti gortanii nan horsiisaa. Qallaba godhee manumatti itti cufeettaniin ala gibbii keessa barsiisee ga'anii gimmaasha gibbii keessan godha ganamaaf galgala qofa nyaata sirrii kennaaf tureessu. Amma garuu biyyeessus qallaaliin ulfaatu maalumaaf ataakiltii nyaachuu isaarra ijaan ilaalu isaan na barbaachisa waan ta'eef baay'een jaaladha waan ta'eef dirqama isaanittis cufeen achumatti. Yoon immoo garaa jabaadheen eegaa jedhe daa'iman baadhaa kana keessa deemuun namatti hin tolu baay'ee ulfaata jechuudha. So isaan buqqisee kunoo as fidee dhaabee jira jechuudha raafuu akkuma argitan kunoo lafarra. Isaan buqqisaa jiru kana as dhaabee aramaan iddoo jiru sana immoo raafuun dhaaba raafuu isa cabsatanii qaaranis ganaadha. Naamina lafti hin jira duwwaan shunkurtiidha laddoon suni iddoon akka haramamuu dhaqe sun shunkurtiidha jechuudha. Kaleessan talee tokko keessaa buqqifattee deemtee daaraaraa isaan na barbaachisa jette. Ije isa daraare sana sin beekture qomoo wayii kan baasu isa sirraa cirattee deemte jechuudha. Sila baalli isaa sirriitti sitti beekamaa jechuu barbaadeeni. Anyways kun raafuu as dhaabeen jira jechuudha. Gargadii sana immoo qullubbiin dhaabee
kara gaditti aantu jechuudha. Indaanqoo wanti ishiin tuudhee maanni shunkurtii qullubbiin tuqan hin haadhu fuluk godhanii malee hin tuqan. So gara gadii san dhaabe amma nattoo inaan immoo nan baaseen jedhee laala qumatii koo bira jira jechuudha. Booda gadi qabeen irraa cabsa malee hin cabu nan beekaa mala boqqolloo kooti lafichis kosiidha. Tokkittii korkonnee kan isin garamu harama haadha ishii dhokse isitti himne ree duraan tokko sir'aatan kotkonnaa chaw dabnee itti naqna amma nu sanarra aramaan abadan hin mo'atu jechuudha jala jira. Nama boqqolloon keessi ni tsuudha. Akka kana fakkaataa kun qumatii koo bira ga'ee gaafa daraare gaafa buuse eessa akka inni ga'u egzaabeer Allah alam. Amma meetira lama ta'uuf deema jechuudha. Ani jechuun meetir 65 ወይ 70 ነው እኔ 70 meetir 68 ማለት 70 jedhu bakka. So boqqollichi gaafa immoo guddate maal akka ta'u beekuun isiniin jedha. Maashaallah hammallee waan dhiyoo keessa nu jiraachise gaa akka barana mana ijaaraa jirru isinitti himnee jirra iddoo biraas lafa bal'aa tokko. Yesuus qunxuree kenne Yesuus nama miti. Yesuus ammana lama hin ta'a. Isaa gibbii godheen maalan godha seetanii yoo namatti kireessee sira'aatan biqiltuu dhaabeen sira'aatan namni tokko hin tuqina sira'aatan akka mana keessatti ilaala'een itti himeen waan hundumaa waan firarraa nyaata waan maal jedhan dhugaa dubbachuuf akkasiin godha jedheen yaada. Kun immoo hin hafee as keessa maaltu jira seetu wanti hin jiran as keessa wanti hin jira timaatimii jira laalame timaatimiin jira. Raafuun ni cabsatan gana facaase hin jira. Sun immoo shumburaadha na facaase shumburaa. As kaarotiin jira iddoo quba koo amma tuqqee. Wanti hin jiru lafarra dhugaa waaqayyo. Raafuun isa cabsatan yoo facaase. Inni kun immoo ammas kan hafee irraa dhaabee ganaan gurguddannee kan salaaxaa jechuudha. Giras qoosxaan maddee wayinaa biqiltee giras asii miti. Qaara dhalashiin kuni indaanqonni fixxee qaaraa isa suuyyaadha. Dhaabee garuu irraa arfan tokko inni kun isa suuyyaadha. Bakka lafa kanarra aramaa se'uu dandeessu aramaanis hin qaba garuu baay'een isaa biqiltuudha jechuudha. Waan hundumaa akkuma sitti shumburaa maali kaarootii qaysiri kun immoo akkuma argitan isa keessas raafuunis jira shunkurtiinis jira jechuudha. Wal keessa dhaaba akka bareedutti jechuudha. Inna shunkuraayyuu dhokse kun argaa jirtu eenyuun kooti boqqolloon kooti iddoon kun immoo iddoo biraati. Mana indaanqoo jala raafuu isa cabsatan mana indaanqoo jechuun bukkee karaa qorqoorroo jala isaa jechuudha. Raafuu isa cabsatanidha. Bajjii warran zim jedhee facaasee dhugaa bajjiidha iddoon sun. Kuni margaa laalaafaa margannaa ayyaanati iddoo kana immoo qobaadha. Dhugaa yaaduma dhaa marge iddoo isaatti bishaan miiccinuun naqa inuma marge. Iddoo kanatti gammashii bishaan akka hin taanetti dhalee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf iddoo lamaan qaba. Faa jedhee na bareedee jira. Egaa wilwil jechuu isaatiif dhiifama ariifachaani. Iddoon kun iddoo warqeetiin beektu. Iddoo kana maalinni seetanii bagduunesii fi maano kazbara maana bagduunesiidha inni kun. Kazbaraan isa salaaxaatti muratanidha. Kun immoo isa shorbaatti muratan. Qaaraan daanqoon qaaraa kana gizee sadii nyaatti acheesteerti. Garuu dideetuma margi kun qaaraadha kun muluu isaa jechuudha. Jallisaa iddoon kun qaaraadha jechuudha. Akkuma argaa jirtan barkitiin guddatan rakkoo qabu. Innaan kaasee torbee lamaan kana nan dhaaba yoo tures bishaanan dhugaasa rakkoo qabu. Kun salaaxaa maannaa qoosxaadha. Indaanqoon illee ba'aa tokko facaasee achuu. Yaa Yesuus koo suni boqqolloodha. Sim jedhee boqqolloo xaali wal bira dhadhaabee jechuudha. Kana fakkaata gibbiin koo keessi maal jettu maal yaaddu isiniin jedha. Kana fakkaata gaayyuu. Akka kana haramaa iddoo jirtu sana lamaan immoo raafuu qoosxaa qaaraa midhaan dhaabaa ganaa jechuudha. Akkana fakkaata like share godhaa subscribe godhaa yaada gaafii qabdan barreessaa. Egaa yoo hojjetanii nyaatu boqqolloo kana qallaali nyaannu amma namni yoo hin fudhata ana bira darbe amma ani nyaadhee kana halkaniif guyyaa nyaadhama
innaa bubbise immoo qoora waan ta'in goggogaan ta'eef soo namnuyyuu nyaata darbee barruun keessan haa hojjetu malee wanti nyaatamne waan xiqqashuurra fi nagaa naa jiraatu nagaa yoo hin qabne garuu jireenyi biyya lafaa isin jibbisiiftii isa jiruu balleessisin goote jechuudha. Kanaaf nagaa biratti harki keessan nagaa yoo ta'e kunoo dhaabbattanii waan xiqqashuume keessatti hojjetattanii nyaattu jechuudha. Amma namni otoo karra namaa saaqxanii kaaree 400 keessatti biqiltuun tokkittii jaallaltan hin jiru. Yaa'u roobaaf jecha margi haa marguun alaa jechuudha. Kanaaf obbolooti koo biyya hambaa yoo galtan mana dhuunfaa keessanii qabaattan itti bashannantu akkasiin dassisin jedhetti isiniin jedhaa baay'ee.